waa'ee ulmaan Oromoo ati faannoo keessa dhayxee kalees gumboot sabaa keessa turte kalees isaanii hojii turte bikka isaan itti si ergatan ergamtee deebitee jechuun akka jannamma dubbii jaa Jawaar Mohaammed ati Jawaar Mohaammed የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጃዋር መሐመድ ኢራን ደብሰ ጃዋር መሐመድ የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጅጅረማ ቶርበ ጅጅረምቱ አከ ፉለ ገሪጋ ጋረራት የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጃዋር መሐመድ ሸኪ ተከንቀባትን laal ilmaan arsiidha harka dhibbarraa harki 9 biyya keessa jiran mootummaa hojii qabaataan arsii qabaataan baale biyya keessa nyaq nama 3-4 kan waan hin taaneef si jala deemu kunis si jala hafa warris cinaa jiru ilmaan Harargee kan waan du'uun beene ka sabbootummaa hin qabne firii lamaan si cinaa dhadhaabbattu si jala deemu teessi naasii madhageeffadhu ilmaan Harargee firii lamaan gamaa gamana dhaabbatu cinaa dhaabbattu tasabboonummaa qabne tabeeynu watakka sabboonummaa qabdu wanni isiin qabdu butachuu naggaadee waan butattu barbaaddu si jalaa fuuteessi gizeetti labde sheer godha biraan naagaya tanaaf laali የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጃዋር መሐመድ qeeroon ati wajjin qabsoon godheetu san tan dhumte san tan gartee እያንዳንዳቸውን እነኚህ qeeroon ጭንቅላታቸውን ከጀሰን ቤቱ ጃርሰን እኙ መቃሳና ከተብ ጃርሳ ወያኔን ሎለረቲ ቦጂቴ qeeroon እያንዳንዳቸውን qeeroon ጭንቅላታቸውን ጀበር መቃሳና ከተባ ጃርሳ ቦጃሜ ኡዳኒ ፊ አልባቲ ፍረያስ the same thing isaan garaagarummaa takkan qabdu ganda isaanii dheeyxeechuma warra qeeroo ajjeesee warra hawaasa Oromoodhaa caccabsee manarra gubee ajjeesee mataa fannisee mataa qabee akka dhaabbatuun kana Oromoo jechuun akkana qallees hin garsiifna warra juu san keessa dheeyxee haasawaa jirta tanaaf የዘመኑ ጎበና ዳጬ ጃዋር መሐመድ irra deddeebiseetiin jira Oromoo namni nuti laal namoota ati hojjetu laal dhaaba tokko seente dhaabni ati tokkochaan seente dhaaba kafaa'ooti waliin laaqee biraa deemte laal animma akka biraatti warreen gorfamuu danda'u warreen fuula durallee ummanni Oromoo jaalarraa qabu warreen dhiifama godhanii fi mootummaa hojii dalaguu danda'u namoota akka jaalmarrooti jaalmarroon ejjannoo qaba isin keessa dhufne namootan akka Baqqala Garbaati Baqqala Garbaa mootummaa balaaleffachaa ture gaafa ati mana hidhaatirraa baatanii dhuftanii welcome isin goone siifi Baqqala Garbaa gaafa welcome isin goone gaafa isin simanne Baqqala Garbaa mootummaas balaaleffachaa dhugaa dubbachaa ture ati garuu dhugaan dubbanne kursii irra teessee gaafa sanuu akka isin walii deemtan ifatti ijoolleedhaaf hundaaf himnee turre gaafa isin simanne san gaafa welcome yookaan immoo baga nagaan dhuftanii isin jenne sun Jawaar Mohaammed Baqqala Garbaa dhugaa dubbachaa ture isteejii irra dhaabbatee fedhu mootummaa balaaleffatu fedhu seenaa haa dubbatu wanni inni godhaa ture san waan hawaasa Oromootiif taajee khatti amane godhaa ture no ati akkas hin turre warra sisimate san irraa tokkoon osoonii fi warra wadde galbuu gabuu baatte osoo warra waddee gabluutti galuu baatte osoonii fi warra faannootti galuu baatte sin tuqu waan fet kophaa teetii qabsoo gootu takkaa qofa sitti hin darban
qabsoo mataa keetii dhaaba feete alatti qabsoo mataa keetii yoo goote namni qubas darbatu hin jiru sirraa ittifna. Garuu bikka ati dheeyxeetu akkuma Abiyyi Ahmad balaaleffachaa turetti si balaaleffachaa jirre. Nan jajjina obboleeyyan kiyya. Feetan arrabsaa. Nan jajjina. Nama abaaboo teenya mataa irraa mure. Nama calii calanqoo seenaa calii calanqoo irra deebise. Ijaan nu garsiise. Faannoon. Seenaa harma muraa Anolee. Seenaa calii calanqoo. Seenaa dhumicha Walloo. Seenaa dhumicha Shawaa. Seenaa dhumicha Nageellee Booranaa. Seenaalee abaaboo teenyaa seenaalee biyya teenyaa haaretti nurra deebisan muranii mataa muranii ugarsiisanii Wallagga keessatti ummata keenya fixaa turan. Mataa irraa muranii ol qabanii Oromoo maala ta'e hena nuun jaan jechuu. Kana bira teessee haasoyta. Sheer olii godhaa. Tanaaf yoomiyyuu taanaan ummanni Oromoo si garagalee jira. Ati paannoo keessa taa'ii paannoonii fi nafxanyaan dur humnaan isin bulchite isin miine isiniitu isaan miidhe jechuu malee isin hafne Jawaar Mohaammed. Ni jettaas nama juus fuula dura. Yoo akkas jechuu baattees sin dhiisan. Tanaaf ati gaafa dura mootummaa tanaa hojii jiraachuu ilma hin dandeenye. Takka tan dura Dr. Abiyyi Ahmad gaafa inni mootummaa tana qabatu osoo hin qabatin osoo fi mootummaa tun Prime Minister hin ta'in wanni ati dubbatte historical mistake. Yooni fi Abiyyi Ahmad filmaataaf dheessitanii Prime Minister gootan historical mistake namni jee si. Gaafa san dubbiin ta'eetii fi dubbiin Dr. Abiyyi Ahmad bishaan jala yaa'e. Achii deebitee Dr. Abiyyi Ahmad Prime Minister taanaan manguddummaa Lammaa Magarsaati hojji hariiroo umtee Lammaa Magarsaati hojji dhaabbattee sossoinsa eegaltee asii biyya dheeyxee sisimannee. Jawaar Mohaammed namni mootummaa Itoophiyaa sirra yookaan immoo Abiyyi Ahmad sirra faarse hin jiru. Faarsee bulan yoo qubatti laatan si. Namni Prime Minister Itoophiyaatii fi Itoophiyaa faarse ganaallee dhufu hin jiraatu. Dr. Abiyyi Ahmad faarsuu namni sirra faarse hin jiru. Faaruudhati mootummaa faarsite. Faaruudhati Dr. Abiyyi Ahmad faarsite. San hunda maaltu ajjeesa beektu? Prime Minister Itoophiyaa kana Dr. Abiyyi angoo dhufuu yoo dhufe historical mistake kophaatti jaanafa. Ta'uu hin qabu waan jette santu zalaalamitti siifi Abiyyi garaa walitti hin fayyifne. Dhugaa jirtuu sitti hima. Den biyya dheeyxe sossoinsa guddaa san goote nagayaan taa'uu didde gabbaate iyyite hin taane. Dr. Abiyyi Ahmad nama surrii lama qabu. Dr. Abiyyi Ahmad he got double mind, double brain. Nama surrii lama qabu. Nama akkas Nelson Mandela Dr. Abiyyi qofa Prime Minister Itoophiyaa. Laali waan inni dalagaa ture. Waan ati dalagaa turte. Laal sadarkaa faannoo fi maxxamsee laal faannoo akka godhe. Biyya teessan eeggadhaa ilaan gadaangaatti qawwee itti kannee ummata nama fixaa ture. Warra taa'uu dide kana nagaa walitti kanne. Nagaa walitti kanne. Faannoo fi Tigraay taa'uu diddee mootummaa diisina jettu walitti kanne nagaa walitti godhe. Nagaa wal qabbaneessan. Taa'ee wal qabbaneesse. Eertiraa namicha Isaayyaas Afeworqii laal kan Afrikaa kanaaf summiidha. Diktaatara Isaayyaas Afeworqii Itoophiyaa fidee buna dura qabee nyaata dura qabee warra amma 30 beelee kana nyaata dura qabee buna dura qabee Dr. Abiyyi Ahmad xibbi itti taphate dura qabee itti geesse. Waan Oromoo godhan waan sabaaf sablammii goote Eertiraan fuudhee achi geessee Tigraay waliin naqee waliin qabbaneessee akka isaan nagee walitti ta'an godhe. Ogguun nagee walitti ta'an singee gowwaa nageen sayin lolli isaa walirratti bananii wal qabbaneessan san
haqa ilmaan Oromootii fi haqa sabaa fi sablammiiti. Si galee istiraatejii xibbi Abiy Ahmed xibbi taphachuu beeka. Kubbaa miila lamaanii taphachuu beeka. Jawaar Mohaammed kubbaallee dhiituun beektu. Siyaasuma afaan haasa'u malee. Dr. Abiyyiin ligoorees naquu beeka. Kubbaas naquu beeka. Miila lamaanii taphachuu beeka. Nama ispoortiiti, nama hundaati. Roga hunda keessa dhufe. Ni najjaa. Garuu siyaasaa ni beeyta seene. Osoo faannoo galuu baatte. Wallaahi chaansii bareeda qabda. Akka hidhaa baatetti osoo nagee keetiin teeyse wallaahi chaansii qabda. Miidhamtullee garuu bikka ati dheeyte san bikka ati dheeyte wallaahi akka zalaalamitti ilmaan Oromoodhaa siin araaramne if godhaa jirta jechuudha. Laal bikki dheeyte is very sensitive ummata Oromootiif. Namoota fakkaataa akka kiyyaatii fi kan duniyaa tanarraa dabre. Very sensitive. Bikka san dheeyte bikka ati dheeyte san laal udaan sagaraa fi ganneeti. Dhugumaan sitti hima. Tanaaf laal Baqqala Garbaa. Baqqala Garbaa ammaan kana kiyyaan akkaan itti deeggaruu fi akkaan itti hin deeggarree jira. Ummata Oromoo jaalachuu fi ummata Oromoo saamuu dhabuu isaatii fi haqa ummata Oromootiif waan ilaalcha isaa dubbachuu isaa diina galee diinaa wajji ummata Oromoo bobba'uu isaatiif kabajaan qabaaf Baqqala Garbaatiif. Garuu mootummaan tun waan godhu jirtuuf amma dammaqee wanni mootummaan godhu jirtu sun sirriidha. Jijjiiramni kun sirriidha jee amanee gara san galagaluu dhabuu isaatiif niin gaddaaf malee summiin qabuuf. Maaliif nama saamuu miti. Nama qabeenya saamuu miti. Nama Oromoon tun nama ummanni Oromoo kun haa maal harkatu ummanni Oromoo aangoo isaa harkatee ifini bulchu jiru Baqqala Garbaa. Siifi Baqqala Garbaa garaagarummaan samii fi dachi akkuma Abiy Ahmed. Nama gaarii nama keessisaa wallaahi billaahi kariim ani Baqqala Garbaa onnee isaa jaarraa abbaa gadaatiin keessa harka wallaahi. Baqqala Garbaa ani elama guutuutiin keessa harka onnee isaa keessatti. Baqqala Garbaa waaqoo guutuutiin keessa harka. Nadhii gammadaatiin keessa harka. Dhuguma rabbitti Baqqala Garbaa ani onnee isaa keessa wallaahi al-aziim wa billaahi al-kariim mul'is gadaatiin keessa harka. Baqqala Garbaa mul'is gadaatiin keessa harka. Buruusoo boruutiin keessa harka. Jeneraal waaqoo guutuutiin keessa harka. Hoggantoota keenya kan dhume hunda sanii keessa harka. Maaliif namni siyaasaa wal dhaba garuu diina galee ummata Oromoo kan kalee ummata Oromoo fannisu Baqqala Garbaa galatoom bikka jirtutti laal Baqqala Garbaa rabbiin dalagaa inni biyya keessatti qabu lecturer university ture arrallee Baqqala Garbaa lecturer universityiti.